Geenya jaalalli araarri waaqayyo isiniif yaa baay'atu warreen maatii hiikoo taatanii na jala jirtan akkam jirtu nagaadhaan nagaa kooti jira galata waaqayyo isiniin jechuun jaaladha. Innaa warri maatii naan ta'in immoo sabiskiraayib laayik naaf gochuudhaan na jajjabeessa sheer naaf godhaan isiniin jedha. Innaa har'ammoo mashkuulan hojjechuudhaaf deemaa jira. Shunkurtii, timaatimii, zaaraa wantoota isaaf barbaachisan hunda isaatiiyyuu qopheeffadheen jira asitti. Egaan ani wajjiniin turaa isiniin jechuun jaaladha. Laayik naaf godhaa, sheer naaf godhaa, sabiskiraayib naaf gochuu hin dagatinaa baay'een sin jaaladha isiniin jechuun jaaladha maatii kooyi. Akkuma asitti argaa jirtan amma dinnichaadha, kaarotii, batinjeenii, zaaraa hunda isaa bakka tokkotti godhee kaamunii fi xiqqoo ishee eenyuun dabalee ta'u waliin hanga dhaabbatuudha kan deemaa jira waan ta'eef. Baay'isnee ta'uu gurgurnu hoggaan kalareessaa akkana ta'e keessa iyyaasa. Tabbasee raawwadheera hunda isaatiiyyuu ammoo tajaajilnaaf. Tajaajilni barbaachisaadha.